Guyyaan har'aa Janawaarii 24 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee isinii dhiyaadheetan jira. Kanneen akka Bahareen diinaar, Joordaan diinaar, Kuwaatir riyaal, Saawud riyaal, Kuweet diinaar, Yuuroo, Awustiraaliyaa ዶላር ፓውስተርኒንጊ አሜሪካ ዶላር ካናዳ ዶላር ኦማን ሪያል እስራኤል ሽቅር kanneen kana fakkaatan qabadhee isinii dhiyaadheetan jira. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoota jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii koo baga nagaan gara chaanaalii koo kanatti dabalamtan isiniin jedha. Obboloonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan maatinaaf ta'a. Sabiskiraayibiinaaf godhaa maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni karaa kallattii kamiin na jajjabeessaa jirtan laayikii na gochaa jirtan immoo guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma warri komentii na barreessitanii guddaa galatoomaa. Baay'een sin galateeffadhan sin jedhaanis baay'een sin jaalladha. Akkasuma warri haftan immoo laayikii na godhaa viidiyoo koo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Isinuma fayyada guyyaa guyyaatti haala sharafa maallaqaa isinitti ibsa waanta ta'eef viidiyoo koo kana biraan darbiin laayik gochuun na jajjabeessan isiniin jedha. Kallattumaanii odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjiniin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko 131.16 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Awustiraaliyaa tokko 98.73 sharafaa oliitiin jira. Inni itti aanu paawusterningiidha. Paawusterningiin tokko 259.59 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma inni itti aanu karaa baankii daldala Itoophiyaadha. Karaa baankiidhaan ammoo 198.38 sharafaa oliitiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225.00 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo 176.50 sharafaa oliitiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 190.18 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Ameerikaan tokko 151.60 sharafaa oliitiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 621.29 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Kuweet diinaarri tokko 484.60 sharafamaa oliitiin jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51.78 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Dubaay diraamii tokko 41.21 sharafaa oliitiin jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawud riyaalli tokko 50.72 sharafaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaadhaan ammoo Saawud riyaala tokko 40.40 sharafaa oliitiin jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268.43 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 494.91 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50.70 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 505.14 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaan ruppiin tokko 2.08 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'eelidha. Israa'eel shiqil tokko 60.70 sharafamaa oliitiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiin qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan komentii jalatti naa barreessaa.
obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan warri dolara isinii kennan immoo Ameerikaadhaan herreeggadhaa isiniin jedha obboloota kiyya. Viidiyoo biraadhaan nagaa walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Viidiyoo kana immoo sheer laayik gochuu hin dagatiina. Haga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Oolmaa gaarii. Shalom.